akkam jirtu daawwattoota keenya har'a akkamitti sirbaa Haacaaluu karaa salphaatiin argachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti Play Store irra seenna. Zeen asirratti Awtar kan jedhu kana barreessina jechaadha. Awtar jenneet yeroo barreessinu kunoo appilikeeshiniin kun nuu dhufaa jechaadha. Appilikeeshinii kana hin buufannaa jechaadha. Kun asitti anaaf Open kan jedhu dhufee isiniif garuu Install kan jedhu dhufaa kana dura Install godhadheera waan ta'eef nan gaafanne isin garuu Install gochuuni. Zeen Install erga jettanii booda Open jettuuni. Open yeroo jettanitti kaa anaaf amma asitti kan inni naaf fide kan dura galmaa'eera. Isin garuu hin galmuufne waan ta'eef akka haaraatti akka kan Facebookii waan ta'anitti Google akkaawuntii waan hundumaa bantan sanatti haala sanaan maqaa keessan, Gmail keessan, lakkoofsa bilbilaa keessan galchuudhaan galmaa'uu dandeessu jechuudha. Ani haala kanaan nan seena kana dura galmaa'eera waan ta'eef. Zeen erga galmooftanii booda bilbilli isin galchitan amma asirratti bilbila kaardii akka inni irraa kutuuf feetan sanadha jechaadha. Amma fakkeenyaaf asitti kun maal mallisaan jedhu kun jalqaba irratti naa dhufeera. Duras dhaggeeffachaa ture waan ta'eef garuu isin immoo haaraa waan taataniif tarii yoo isin dhufuu baate sarchi batanii kana irratti maal mallisaan jedhu kana gaafa barreessitan kun akkuma agartan kana haala kanaan dhufaa jechaadha. Isuma yeroo tuqxan albaminni gallakkisi hundumtuu guutuusaa kun haala kanaa isin dhaqqabaa jechaadha. Ani amma fakkeenyaaf eessa jirtan jedhu kana biteera. Amma fakkeenyaaf yeroon banetti kun haala kanaan kan taphatu ta'a jechaadha. Haala kanaan feetaniitu asirraa taphachiisuu dandeessu jechuudha. Kanas fakkeenyaaf sirbootan biraa immoo bitoo barbaadan fakkeenyaaf hilma namaa, kuullee koo, foon irraa cite, goota koo hedduu jira asirra. Kana keessa fakkeenyaaf goota koo kan jedhu kana nan bita yoo jettan ishii kun milikkita daawunloodii kana asii ishii kana tuqxu jechaadha. Yeroo ishee tuqxanitti ofiisaaniitii kunoo select payment option jedhu dhufa hin filattu jechaadha. Yenee pay, hello cash, Itiyoo telekoom jedhu jira. Yeroo baay'ee nuti ishii kana yenee pay fi hello cash kana baay'ee waan hin fayyadamneef Itiyoo telekoom jettu kanarratti yeroo tuqne inni kilik nu godha jechaadha. Asirratti tuquudhaan isa booda pay jennaan jechaadha. Asitti jirtu kanaan pay gaafa jennuun bilbila qafoo dura nuti ittiin galmoofne sana siimii ishiirraa qarshii 10 kutataa jechaadha. Sirba tokkoof qarshii 10dha. Kun immoo Haacaaluudhaaf dhuguma dubbachuudhaaf gatii isaa baay'ee bushaadha jedhee tan yaada. Isaaf kana oltu malayyuu garuu kana namoonni baay'ee fayyadamoo akka ta'aniif jecha natti fakkaatan gatii isaas gadi bu'e. Haala kanaan sirbootan jiran kana hundumaa kan feetan keessaa yoo barbaaddanis filattanii yoo barbaaddan guutusaas haala kanaan buufachuu dandeessu jechaadha. Guutusaa buufachuudhaaf 440 fudhata. Kan barbaaddan immoo taraa suuta suutanii sin bitanneettan haala kanaan suuta suutan bittanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Warreen immoo YouTube irratti immoo gallakkisanii sirba isaallee gatii dhabsiisuudhaaf immoo barbaadan immoo sin riipoorti gochuudhaan yoo agartan illee dirqama lammummaa akka baatan isin gaafadha. Hunda keessanuu galatooma isiniin jechuu barbaada jechaadha. Chaanaalii kee subscribe gochuun dagatina.